Sababni isaa hiriyyakoo amanamtuu ishee dhugaa waan taateefidha. Baay'een si yaalladha hiriyyakoo siin rabbitu beekeetu anaaf silaate akka har'aa osoo qaama nurraa hin fagaatin baay'ittis fagaattee osoo hin deemin gaafa waliin mana barnootaa dhaqnee gallu wal malee gaafa deemuu hin jaallanne turtii yeroo sana yaadadheen xalayaa kana siif barreesse magaalaa Naayiroobii keessa kan jiraattu Finitii Kumarraa akkamati nagaa keetii jireenyoo ani dhibee tokkollee hin qabu ati erga qaamaan irraa fagaattee hiriyyaan akka keetti anaaf amanamu argachuu hin dandeenye harallee osoo waliin jiraanne hiriyyummaan keenya akkuma duraa wal arguun osoo ta'e gammachuu koodha Finikoo ati na hin yaaddu laata ani garuu baay'een si yaada har'a atis anis guddanne yaada sirrii horannee jirra ati sababa barnootaan gara Naayiroobii abbaa kee bira gaafa dhaqxu ani immoo gara magaalaa Finfinnee obboleessa kiyya faana taayin barnoota koo yuunivarsiitii 6 kiilootti barachaan jira si bira barnoonni kee akkam akka ta'e hin beeku garuu ana bira baay'ee na gammachiiseera erga lakkoofsa bilbilaa jijjiiratte si arguu hin dandeenye Facebook irras ta'e Telegram irra hin jirtu baay'een yaaddee akkamitti ana hiriyyaa kee bilbiluu nafee osoo waan tokko naan hin jedhin calluma jettee baduun kee anaaf gaaffii ta'eera dhugaa dubbachuuf wantoonni anaaf si waliin dabarsine anaan sammuu na jeeqaa jiru namni jaalala koof kan kee hin beekne maraatteettudha naan jechuu danda'u ani garuu hin maraanne. Yeroo ijoolleen hiriyoota isaanii waliin bashannanan yeroo waliin qo'annaa isaanii gaggeeffatan ani siinan of bukkeetti yaadeen gammada na bira jiraachuu dhiisuu kee yaadadheen immoo baay'een gadda Fini ati anaaf akka hiriyyaa qofaa hin turre akka obboleettis akka haadhaas obboleessaas hiriyyaas naaf taatee turte kan anaan na jajjabeessitu yeroo qormaan na mudatetti na faana taate rakkoo koo keessaa gaafa na baastu hunda caalaa gorsi kee haalli ejjennoo kee baay'ee kan nama boonsudha. Ati iddoo dubaraatti dubara iddoo dhiiraatti osoo gadi hin qabin ija jabinaan wanta raawwatamuu qabu gaafa raawwattu ana qofaaf osoo hin taane dubartoota kaan biroof illee fakkienya guddaa turte namoonni hedduun hiriyyaa qabaachuu danda'u akka kee garuu eenyuyyuu qabaachuu danda'a jedhee yaadu sababni isaa ati hiriyyakoo amanamtuu ishee dhugaa waan taateef ni yaadatta Fini guyyaa tokko osoo mana barnootaatii gallu wanta nu quunname sana yeroo mucaan tokko fuuldura keenya dhaabbatee hin dabartan nuun jedhee karaa nu dhawwate yericha wanta raawwatte ni yaadatta har'a gahee wanticha gaafa ni yaadu baay'ee na ajaa'iba akkamitti akka mucaa sana dabdabdee fuuldura keenyaa kaafte dubartoonni dhiiraa gadi akka hin taane gaafa mul'ifte kan kee ajaa'ibuma uumamni kee. Hiriyyakoo ta'uu keetti baay'een gammada. Garuu maal godha amma jaalalli keenya sun hundi hafe natti fakkaata atis akkuma qaamaan irraa fagaatte yaadaanis narraa fagaatte laata osoo waan tokko naan hin jedhin baduun kee gaaffii deebii hin qabne natti ta'eera kan waan tokko taatu malee lafumaa kaatee badda jedhee hin yaadu jedhees hin fudhadhu garuu hin dhageessaa yoo ta'e yeroo tokkoof naa bilbili toora FB's ta'e Telegiraamii siin eega ati qofaa xalayaa koo kana dhagahii waan tokko raawwadhu hadiraa siin jedha maal akka taate akka badde sirriitti baruun barbaada hiriyyummaa keenya waliin dabarsineef jedheeti maal akka taate natti nan si deega ana hiriyyaa kee dura magaalaa Jimmaa keessa kan jiraachaa ture amma magaalaa Finfinnee keessa kan jiraachaa jiru Caaltuu Darajjee irraa. Akkam nagumaa fayyuma hiriyyaan qabu kogumaa Ufteen alaaltu sigaaruma akkam nagumaa fayyuma akkam nagumaa fayyuma hiriyyaan qabu kogumaa Ufteen alaaltu sigaaruma akkam nagumaa fayyuma.